Waalaikum assalam jarjarin Kadamba, itala. kita tahu si yo berpunya penjaga masih bet dirapai yo Hah? wasi dan berat Bati maling kagafit. Manit. wangga patan Angkap sih, wala dura mau jemput dah, macar jemput dah. kasih sekali tiga luar badar jam merah Ini aku mau di basani nama meg. nama kudan Bulti amang ko je aku dan jacur. si galera je kudan Je aku dan. Oke. Mas ma di basani yo ya kan deh. yo da be ega ma cinin natani kuma di bashan fulatani oki mo kuma di ba kan kuma soddomas ega le jette jollen commission wa ko meti kuma di demishani ka soddomas to kuma fakenya non to kuma di bala bashan tamayo fulate je kudan jabate jete jede kuma di bala bashan tamasa na lafa yo betete gaya godoro Ini milena nyatu jur tina birabar. Milena. Topya. jechuun ga dheeraa dha ka Era deh. Jafur, wagga ko Jafur. gaata ko caaluun qabu Baga tinggalan tokkotti sana keessa. deemiitii ga akkaawuntii maal maqaan isaa isatti galuu lakkoofsa koo 22 Okkubeessa kuma 25 dhangala'aa fi 50 dhangala'aa jedheeti akkaawuntii fudhu. Yalla. Yalla. Uskut yalla ciao. Intina tibu di malee tadi sana di sini di rat. Ish. Jarak kafalam di masih lama. Ya kata deemi. Maal taate boleessoo. Naasiroo dubbadhu hayaati maal ajajamu. Keessattuu shamarraniif jechuudha. Shamarraniif. Mubarak kan jedhe nama rakkataa wayitu na bira jira. Eessa jirtu? Arge biyyan jirani. Nama gurraa hin dhageenye afaan illee hin beekne jechuun nama rakkatee wayitu ko jira rakkataa gargaaratanii. Rakkataa eessaa fuunee gargaarra boleessoo. Rakkataa darbee gargaarra malee. Kaleessa gargaarsa, edda gargaarsa, bor gargaarsa, xiqqoo naaf silama gurri nageenye rabbiin fayyisu yoo danda'ame. Rakkataa an birrii wayii lafaan qabu ijoollee mana madaamiidha qaalattee muquncaatetti namni baqachuuf deemaa jira. Rakkataa jettanii zau jettanii calluma jettanii natti fida inni fidaa dhiifama hojjetu. Gaafa jiramti darbee kan gargaaramu shi dhiifama. Darbee yoo goone malee uummata keenya. Rakkoo sana caala namni qabu jira. Isheen ajee asuma taa'ee gaafuma tokko gaafa wayii ol galtee dubbatta. Fooloo si godheen jira mee keessaa na dubbisi lakkoofsa keenya argiti. Viidiyoo raabdeen argita rakkoon nama guddatee dubartii ta'anii yookiin abbaa wayii ta'anii nama guddatanii rakkoo keessa jiraatan rakkoon qabu gidduudhaan guyyaa tokko laalla waan ta'eef mee viidiyoo lakkoofsa koo isa 22 qabattee tanaa siroo. Eessa kutenni? Nama hin galchinaa nama hin buusinaa. Nama hin galchin nama hin buusin. Lakkoofsa koo 22 barreessaa fi viidiyoo waraabee argime. Viidiyoo deeqaa tokko caallee waraabee arginaa siroo. Ijoollee si buusine obboraan dhiifama. Nama hin galchin nama hin buusin waan barbaade dubbatu namni anatu deebisaa fi. Utuu namni hin galchin jedhanii ol galchitu. Aangoo keessa fayyadamtanii nama darbattu hin kana. Ishi toltuun jedha hayaatiin dubbattu ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtani? Jirra alhamdulillah. Bakka jiraattan. Ani qubii kami barbaada. Qubii isa kamitti galuu barbaadde? Akkuma 50 sana galuu barbaada garuu ji'a kana osoo hin taane ji'attaan irratti galuu hin danda'ama. Rabbachi nu haga'u haadha koo amma waa'ee ji'a kanaa dubbataa irra malee waa'ee ji'a taanuu dubbataa hin jiru. Warra ji'a kanatti itti galuu malee ka ji'a taanuu rabbichi nu haga'u. Kan kuma 25 illee hin jira jettanii isattuu galuu hin danda'ama ji'a kana. Hin danda'ama. Shamarran cakkanaatti gala shamarrani sodaatinaa cakkanaatti gala ana sinin jedhe
Birrii kuma 40 nyaattu yoo ta'e damoota keessan bakka akkuma 15 maatiidhaa argaati 25 immoo kubii galadhaa. Bakka ala siniin jedhe. Ofii keessanii waggaa 2 mana arabaa teessanii waggaa 3 mana arabaa teessanii dhukkubfannee irratti dhuftu kastiirra. Fuuldura namaa dhaabachuu. Rabbi fuuldura namaa siniin dhaabin. Akkanaa galaa qubeetti. Wallaahi. Akkanii gali. Waa tokko ati maa yoo duute itti maatiin kee numa jiraata miti hima. Sirriidhaan inshaallah akkamiin yaani akkaan teessan argachuu danda'a. Lakkoofsa WhatsAppii 32 qabadhu yookaan immoo lakkoofsa kee keessaan na argeessa jirtaati. Weetiin an jiraani lakkoofsa 32 sanan argine ween asirra barreeffamaa ramoo isa jira. Barreeffamaa ijoollee barreessaa fi. Dastiirra galuun dirqamaa miti. Qubiin kan amma eegalamee jiru nama 10 guruppii nama 10 isinii hidhama dhageessanii kunoo lakkoofsi barreeffameera tiimi Imam Ahmad isinii barreessaatti kunootila. Isaan deemaa ala tokko 25,000 inni 25,000 ji'a 10 itti dhuma. Yoo walii galtanii nama 10 25,000 kafalattanii 30 godhanneettan isintu beeka isa. Akkuma isin gurmooftan barbaaduudha bakka shamarran. Dhiira qallabuudhaas gortanii birrii koo ji'a 8 nyaata midhaan jechuudha. Bakka itti fuudhii kenni yoo kennites dhiiras fayyaduudha. Warri dhiira qallabuu barbaadanis rakkoon qabu. Ani hin qallabinaa isiniin hin jedhu. Akka nama tokko isin gorseera wanni isin dhiiraan diinana gootan hin jedhu. Dhageessanii yoo dhiira qallabuu malee jiraachuu hin dandeenyu jettanis becha hojiitti birrii 10,000 kenna kan balleessiniiti. Walumatti birrii 500 250 qubee nyaadhuuti kenniif. Maqaan kee nyaatamu. Maqaan inni nyaatiin abboota jechuudha. Dhageessanii silaa ta'ee warri dhiirota qallabdanu kan bareecheesin jaallatu. Jaalalli birrii ta'e miti kan bareecheesin jaallate jechuudha. Isin dhungatu yoo barbaadan dhukkubiitti galaa. Maal gootu birrii 5,000 itti ergitee maqaa balleessuurra 250 bakka itti 25,000 yoo galtee fi 250 itti ergitanis mootora bitateeyyi fireendii kan biraa barbaadataa fataa jedhaa. Ati achii bira laba keessa gangalatta. Rabbi si haa gangalchu hin jedhu. Dhageessanii warri dhiira qallabdanu sabshaa. Fireendii koo natti ture qubitti galee fireendii koo na viidiyoo koodii naan hin haasa'u nan beekaa hojii keessan tokkoon. Dhageessanii bakka itti kennaa fi 250 silaa kennitanii 250 bakka itti kenniif rabbitu dhamaatu si kallaqee rabbi si haa dhamaasu. Abaarantee biyyaa baate ati. Dhageesse. Dhuftee qubii nyaattee itti kennitee kaate. Akkasan ta'e qubii gaafa si biraa nyaadhu akkas ta'e inshaallah kalee keessaa baafatu sin jedheera. Birrii nyaatame fireendii koo na nyaate jettee ol galtee naan sin salphisa salphina dhuma hin qabnu. Ngali mana koo dhaqee mana kee banadhuu booda mukatti boo'i jinniitti. Deemi qallabi abaarantu gadi taateef nama fayyaa qabu qallabda. Anan qallabdanu miskiina keessan sumuni tokko hin qabne kunoo asan taaraa halkanii guyyaa akka sagalee isinii ta'u. Dirqama viidiyoo koodii isinii haasa'uun qaba akkasii na qallabdanu. Ana moo jalatu akka isin irraa qaba. Meenatti maamnu ka gaafa duute isin beeku fireendii kee. An gaafa duute reefa kee biyyatti si galchee si qabarsiisa. Biyya abbaa keetti si qamarsiisa. Dhiira waa tokko Please, warri birrii nyaachiftan kun warri birrii nyaachiftanii 500,000 nyaachiftanii uftanii keessaan gurra duuchaa bultanu. Maadhaan yoo nyaachiftan maal ta'a miskiina keessan. Anas naa ga'u ka guyyaa tokko carraan kun akkamatti nyaatantu laata. Na dhibaaman. Mii namni fayyaa qabu tokko dawwalee birrii 500,000. Eebba qabu wallaahi warri dhiiraa sun warra haadha jaraatii bishaan waraabaa ture qoraan cabsaa ture taa'ii nyaadhu jedhamee eebbifamedha. Obboleessoo nyaadhu. Tokko amma waggaa 2 guutuu utuu qallabduu wal fuuna jedhee quraana rabbii akkasitti lakuna wallaahi soba isinitti waan jiru. Dawwalee yoo barbaadan dawwalee yoo jettan isin dhageessa kun Itoophiyaa keessatti waggaa 2 Dubaayin hojjette. Gaafa quraan kakatuuf hiriyoota isaa wajjin qaamaa jiran caatee wajjin qaamaa jiran wajjin taa'ee mee hiriyoota keetti naa kennee akkas yaamanu jetteeni. Achumaan ijoollee warra wajjin qaamanu taraatti darbanii viidiyoo koodidhaan. Lakkii nu jirra yoonni si fuun hin himnu jedhanii waadaa galaniiti.
amanti oggaalama birrii sii nyaate ngaltee mucaan haadha kootu na didanii jedhanii warabbal kaabaa abdii geetachoo jaarsummaa sana dubbanni haadha kootu na didanii maalan godhagaa jedheeni maal akkam haadha kootuun fuudhinnaan jedhani akkasi deebiin sii deebi'u inshaallah sin fuudhu jedhee ija keetti zayitiitu naqeen waa tokko nan deeggara laffaacaa amma geessu wallaaluudha dubartii isin jechuun ikkoo isin jechuun geessanii shamarran waan kafalamee isin jaallatamu akkamitti kafaltanii nama jaallattan isin harree damma baattu jechuudha warri birrii kafaltee jaallatantu harree damma baattee deemtu jechuudha dammicha mi'aa isaan beektu baattee dhuba deemuudha akkasii dubartii ati jechuun warqii jechuudha wallaahi billaahi warqiidha isin mana jiraachuu hin dandeenyu egaan dhiira keessaa tokko mala itti dhiiraan baasaa amma dhiironni na nyaachuu danda'u mana barataniidha isini warqiidha isuma dhuguma isin malee nu dhiironni ittoo soo gidda hin qabne jechuudha xaa'amii hin qabnu isinii galee wal ilaaluun ni jirti jira miti bakka nama wal jaallatan tokko abdii irraa qaban tokko wal ilaaluun ni jirti haa ta'uyyuu inni birrii oggaa lama jetti ta'anii jetti hoo nyaadhu gaafa oggaa lama mubaarikiin duraan nagaa sagalee kogan afajjeessuuf an deema biyya jirtu qofnatti biyya karaan jira afajjeessuuf an jedhii natti yookaan malan si hima yookaan finyoo biteen si erga dhaa tokko duutee difteen dantaa keen qabu maan nagalcheen xoosii koobay camlaaka macaawachaa keetii an dhiira qallabdee yeroo viidiyoo koolii ittiin haasaa bultu ana konferensii gootanitti nagalchitanitti gaafa sana moo baricha hojii nyaadde ana shaqaaba deemachooti viidiyoo koolii ittiin haasaftee lama guutuu siin haaseenumayyuu kalee kee baaftee kennuufii qabdaayyuu farsoo birrii meeqaan dhugaa bula birrii ergiturraa asabuu qabda jechuudha birrii ergiturraa farsoon birrii meeqa guyyaatti yookiin immoo caatiin birrii meeqan qaama jedhii asabi birrii maalii gaafattaati warri birrii nyaattan waa tokko sodaatinaa dhiqqoo mubaarak maqaa keenya rabbi ammaa isiniif habanu karaa duddan daaqoo isiniif hattu garuu immoo bon rabbiin biratti akka gaafatamu hin shakkin haqii namaa nyaata hattaa obboleessu ittiin hin mirkaaniin bor hin gaafatanta amma garuu siif alaafu obboleessu surree akka gayyaradhu silaa ta'e kun ammoo qubitta sii galchaa jira shamarran fireendii kee fidee qubitta akka siin galtu godhi 250 fa'a okee harrittiin 50 fa'a akka siin galtu godhi obboleessu yoo dhubaa hin jiraatti giraama 200 jechuudha 50tti agaltu 500 siif ergitu obboleessu ati akka hiriyoota keetii mootora bita suuqii fa'aa bara dhubboo obboleessu hin gowwoomin maal jee jetti birii 250 kaafuta okkumi mana mubaarak galii jedhiiti akkasii fayyaa isaa fuutee si kentu harreettiin hojjettee kafaltu gananna gubataan wallaahi okee jedha najiib inumaayyuu okee jedhe siif alaaf abbaako karaan doddanne akkoo siifa ta'u akkasi warri poliis dhiiraa kennuu ittanii qubitti galtan dhuftanii galina mukatti galaati dhageessanii yoo galtan immoo bor gaafa inni birrii kee walitti qabee 500 qubii yookiin 250 sirkaa fuudhee nyaate qubiin gaafa kaffalu akkasitti na nyaatee akkasitti na kaffala mina gabbanya namaan na galche namni liqii barbaadus akka kootii onlaayinii irratti taayaa liqeeffatu yeroo liqeessitu viidiyoo waraabba amma warri liqii na liqeessatu viidiyoo waraabbatanii na liqeessani gaafa dhawwadde kunoo lakkatti narraa liqeeffatanii raawwatanii ragaa fidatu liqiin kana booddee shamarran dhageessu ilmi namaa rakkata walitti sin jabeessuuf hin dhumneen sheexana miti liqeessaa nama rakkate garuu onlaayinii irra dhufee viidiyoo taa'e maal abbaasa eenyu oli akka kootii irra taa'e biriin barbaadaa jira naa liqeessaa jedhee liqeeffatu beekaa
Maala jedhamte baay'ee qileeseen maaloo si godhi minaa jettaati immoo. Jentee waan nyaataa argamootis maal beekamu. Liqii uummata irratti laayivii irratti sheeka biratti laayivii gastii sheeka biratti yookiin qeesii biratti abbootii amantaa biratti liqeessa. Ani ukkubii seenee iqaamaa hojjechiifachuuf kottuu warri iqaamaa hojjechiifachuudha Dubaay hin jirtan kottuu ol galaa. Warri Dubaay iqaamaa hin qabne kottuu ol galaa. Keessattuu kaayyoon koo ukkubii kanaa ijoollee Dubaay jirtanuufi irra caalaa. Ijoolleen Dubaay keessa jiraatan. Waalaikum wassalaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffadhaa. Ijoolleen Dubaay keessa jirtan iqaamaa hin qabne. Dhaggeeffadhaa. Ijoolleen Dubaay keessa jirtan iqaamaa hin qabne. Si gahee moo si hin geenye duruyyummaan. Si gaheera moo si hin geenye. Iqaamaa hojjechiifattee qalabaatti hillim jetta yoo ta'e ana waas ukkubii ana si kenna. Iqaamaa mana si hojjechiisa. Bakka nuuf barbaadetti. Bagan Dubaay naqe seera Dubaay bareeda gati deeme. Iqaamaa bakka barbaadu si hojjechiisa. Ukkubii si kenna jalqaba si kenna kanan si kennu. Garuu qaxxitaa mana kontiraataatti hillim jechuudha. Sigaa kashlabbummaan uffata caammaa taakkoosa tuultee mana keessa koon biyya baageetii biyya namaa keessa gangalattu dhaabni irraa mana kontiraataa hillim jettee galtaa iqaamaan keenya harka jira la'aan eenyuun sodaadha uummanni Oromoo dhaga'u. Iqaamaa si hojjechiifama bakkaan ofii kootii barbaadu hojjechetta. Nama bareedaa si kenna. Nama itti gaafatamummaa kooti. Qalabaatti hangala bakka nagaheera. Jireenyi bakkee nagaheera. Nagaa jettee abdii yoo kutatte kufa. Iqaamaa si hojjechiifne hin hojjetti. Galtaa mana kontiraataatti. Geesse yoo siin taane taa'i bakkeedhuma. Namoota dingata mana xalabaatii baddanii bakkee keessatti rakkattan isin gaha mana xalabaatti galaa iqaamaa hojjetadhaati warri Dubaay jirtan. Kanaaf iqaamaa si hojjechiifna gaafa ta'e as gortee achi gortee diippoorti si gochiifna jechuudha. Achi keessaa baata. Lammoo akkati Dubaay hin galletti balaa qabala. Fooziyaa. Woyee muwee assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani guggubii seenuun fedha barii gizee meeqa jalatti barreessaan ture. Garuu ani Suudiin jira iqaamaa kan koo iqaamaa dhuma seera qabeessaan hin dhufe ani iqaamaa bitadhee garuu namichi ani irraa bitadhee dhufe suni na fidee kee jawwaala kaasu inditee kaasu. Kanaaf iqaamaa hojjechiifachuu Dubaay nan ture garuu. Iqaamaa hojjechiifachuu barbaadde? Hojjechiifachuun barbaada iqaamaa garuu iqaamaan kan koo jawwaala waan kaasuu dhiisee fi amma iqaamaa malee hin jiraataara. Garuu iqaamaan barbaadamu immoo. Durii meeqa barbaada iqaamaan? Jechuun baay'een kassare egaa namichi deemi meedikaala godhee birrii kaffalee meedikaala godhee sanaan booda hin badee hin du'e ta'ee jira ta'ee hin beeku wallaahi ani. Iqaamaan birrii meeqa Itoophiyaatti? Inni Saawudii gara dandeenyaati. Wallaahi gara 300 olii fixee dhufe ani gara Itoophiyaarraa. Amma kan si barbaachisu birrii meeqa fakkeenyaaf? Kan na barbaachisu gara birrii 6,000 wayi na barbaachisa riyaala 6,000 wayi sanaa ol natti fakkaata. Kan maktabaas waan hin kaffaluufi. Birrii meeqa Itoophiyaa? Birrii Itoophiyaa. Itoophiyaa wallaahi hin laalle garuu maandiri. Namni keenya iqaamaa si hojjechiisuu danda'a, kaansel sirraa gochuu hin danda'a, biyya si galchuu hin danda'a, abbaan iqaamaa si hojjechiisu. Namichi hin bade kan galaas hin kaasu bilbilan kaasu yeroo meeqa dhaqee. Abboo as hin deebiin yoo barbaade. Isa si gaafataa yeroo amma iqaamaa namni si hojjechiisu. Iqaamaa si hojjechiisu. Yoo ati birrii qubii kaffaluu dedde biyyatti si galchuu hin danda'a. Maaliif ani hin kaffalle nan na galchuu danda'a. Qubii sagalatti galuu barbaadda nama iqaamaa si hojjetu. Ijoollee Saawudiitii waadaa walii galeen kaa warra iqaamaa hojjetu ijoolleen beeku walii galeen kaa tura. Bakka jaraa walii gali anis kanan barbaada laamu bee namatti beeku walii labarsiisiiti. Kooloo na godhi keessa. Keessaa nama sifnaati. Ijoollee dhiiraa hawwachiifatanii birrii biyyatti argisiifattanii kaatanii fa'aa sakkii cumattan danuu jirtu. Kanaaf inni akkasii rabbi jara nyaachisee.
Jiru biyya lama waan beeka goone argatu lakkoofsa koo sadi namii lama irratti ijoolluma Saawudii barbaannee ijoollee itti dhedhaatan walitti simbunna kan Dubaay lakkoofsa kee hin qabu baraan lakkoofsa kee hin qabu mu bee lakkoofsa koo sadi namii lama ijoollee si barreessiti. Naa barreessaa na ijoollee. Jara Dubaay gatiin bareef